Gaafi biraasa baladhu. Ayyee. Soomana keessa yoo gurra qorata soomanni hin bada jaa ormi keenya akka soomanni hin bada jira. Gurra yoo qoraa qaratanii. Yoo gurra qorata soomana keessa. Akkami gurra qorachuun kun waa keessa ol naquudha. Waa keessa muka wayii yoo gurri nama nyaatee waa keessa ol nattee akkasa sassoosu. Ati mukatti ol hin darbiin gurrayi gaarii miti. Harkumaan akkana qoraa qarii uumaati soomanni hin badu lakki. Soomanni hin badu. Ayya galatoomaa jazakallah khair baala kasaafi. Ayya. Gurra qoratan je. Ayya. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Ayya. Halo sheena nageessani? Ni dhagaya. Zakat al-fitr kana haramni bira dalagan kun namarraa baasuun hin danda'ama? Zakatul fitri haramni wanni silaa asli dhufe ati gartee intala bilisaa takka ifumaaf irraa baafta yoo inni gartee sirraa hin baasa jee rakkoon qabu immoo gabrarraa sayyidni baasa ati gabraa miti ati bilisa si galee Naanu amma gaafa fajira ituu ka'u zakaamee amma isinitti kennannaa yoo nu jenne nurraan fuudhan waan asirraa baasaa jette. Zakatul fitrii mi? Eenaa baasa jette haa baaftu yoo isin hin baafne immoo ofirraa baasuu qabda. Akkas. Gaafannaa yoo nu gaafanne jenne nutu kaffala jennaan hin ta'u zakaan jennaan nu biraa nyaatta nu biraa dhugda akkuma beeksisa kootiitti ilaalamtaa jetti jechuun. Akkas akkuma beeksisa booti bakka khalaas haa baaftu uumaa rakkoon qabu baasi jedheen. Gaafii lammeessaa immoo waa'ee iqaabaarraas namarratti mormii qabna. Dubartiin islaamaa tokko yoo iqaaba gaxaa fuulaa ituun hidhattiin dilbaabaa uffatuma qaama siisattaru yoo uffattee dhiiraa jinabii tokko harka salaama hin qabne shiree akkamitti ilaalama warra iqaaba hidhatuun tokko moo warra iqaaba hin hidhatin akkuma warra kaaniitti ta'a. Irra deebime maal jechuu jirtu? Dubartiin islaamaa tokko dhiira tokko harkan fuutuu fuula immoo hidhattu fuulli duwwaadhaa uffatuma abaayaa uffata dilbaabaan hin uffatti. Wanti kun warra ijaaba hidhatuun tokko moo akkamitti ilaalamuu danda'a? Dubartii muslimaati fuulli isii banaadha hijaaba ni uffatti. Abaayaa dheeraa furdaa abaayaa uffatteeti hijaaba gubbaaraan uffattee fuulli isii banaa. Yoo dhiira harkan fuune yoo dhiira harka fuutee jirta moo dhiira harkan fuunee jirta? Harkan fuutu dhiira. Ayyee tanaafuu taa'ii qaaba uffattu wajji wal qixaayi. Warra ijaaba uffatu immoo wal qixaa kan jedhu. Wal qixaa gizeettu suwaaba barbaadda moo imaana moo amrii garuu irratti? Akka shari'aa keessatti akka nu jennetti qaaba hidhachuun uffattee dhiira tokko yoo harkan fuune akka diin islaamirratti sakkaradhaa jedhamti kuni maanaan isii akkasitti fakkaatee ta'ee dhiira harkan fuutuu fuulli immoo banaadha. Kun akkamitti? Ati dubartiin tagartee niqaaba uffattee dhiira harkan fuune ta hijaaba uffattu santurra gartee jabdu. Sigalee santurra jabdu. Ta fuula banaa deemturra ta fuula gartee cufattee deemturra jabdu. Kanuma fuula ajji hidhatu jabaadha isaa? Akkas. Baay'ee galatooma. Gaaffii tokko dabaladhu gabaabduudha gaaffiin kiyya garuu. Gaafadhu ayyee. Gaaffiin kiyya warri dur biyya jirru warra dhiiga baatiirraa gizee dhufe mataa dhiigaa malee mataadhaa dhiqachuun hin ta'u jedha amma gibelee adii sarraa minamna dhaggeeffannu jechuudha. Maal jette feera deebi? Dhiiga baatiirraa jechuun mataa dhiigaa malee mataadha dhahamaa dhiqachuun hin ta'u jettani akkuma nama jaarsaa janaabaa dhiqatuutti miti. Dubartii yoo heediirraa wayita dhiqattu rifeensanii hiikkatti moo rifeensuma naannoo dhawaasan dhiqatti?
Eeyyeen. San gaafachuu feete amma? Yoo janaabdaa yoo gartee abbaa manaatti daamtee yoo janaabdooyte rifeensa sii naannoon oduma jirtu akkuma naannoo dhawattee gubbaarraa bishaan finnaytee qaama sii dhiqatti. Takka san janaabdaa. Walaakin ta'e heydii irra wal dhaban. Dubbii heydii gartee dubartiin heydii irraa wayita dhiqattu irra wal dhaban. Waan jaan hadiisa gartee sahabaa maqaa isii niin dagadhee radiyallahu anhaa rasuula gaafatte salawaatu rabbi islaamu alayhi rifeensa gaheenya gartee janaabdaarraa firraa hiikna hiikuus hin feesisu yoo gartee heydii taate oo riwaayaa gartee hiiki jettu albaanis sahiha ja'an dubartiin dhiigarraa heydiirraa wayita gartee dhiqattu heydiin itti dhufee jechu guyya 5 irraa yaa'ee 7 irraa yaa'ee wayita heydiirraa dhiqattu rifeensa sii gartee hiikuu qabdiidha. Akkuma gartee dalagaa hajjii irratti gartee heydiin itti dhuftee Aishaa ummul mu'miniin radiyallahu anha rifeensa gartee rifeensa keetillee hiiki dhiqadhu je'een rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi ulamaa irra wal dhabde garuu irra gaariin firraa hiiktee dhiqachuudha. Akkas naannoo sii firraa hiiktee heydii irraa dhiqatti. Janaabdaa immoo abbaa manaatii hojii itti hidhaamtee kaa'uu gartee yoo akkanuma firra manaamtee rifeensa sii gartee firra ganneeyti luucaa yoo ta'e yoo jajjabaa qurjuja taate ni hiiktii jan qurjuja gadi hin seenu bishaani akkas jaan qurjuja ni beektaa jajjabaa akkas tamataa luucaa uumaatiif. Namni warri gizee biyya jirru gaa waan akkasii quban qabnu matuma dhahaa kana dhiqanna ture warri haadhoti keenya minaannas matuma dhahaa kana dhiqatanii ittiin beekne kanaaf isinirraa baruuf adda baafachi. Ayyee taate inshaallah. Haaya galatoomaa ishee. Ayyee ishee. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sheikh naga. Naga kam doktor? Bareeda alhamdulillah. Gaafi qaba. Aya. Sheikh Ramadana kana kan namni kun halkan taatuma bulla guyyaa immoo rafaa ol daakkamee wanni kun. Aduu dhagarru yaa umbelo nunde banu rafaat mo lakum saakana lafa kana aduu yeroo saani tuulee ni rafa isa aduu agartan kanarraa dubbadhee tureemi soomanni gizee gasseen udeemu irraa dubbannee jirra warra gartee qaatiraa bulee akkanumatti maalayaanii irra qaatiraa bulee ganama eega gartee subii salaatee zuurii fi asrii wanni fooddaa isaa tana biddilibsiin cufee mana dukkaneeysee siree jala ciisee ijoolleedhaan tokko toora kanan bayinaa jaan ijoollee eeyyitun rafaa olee makriiba irratti gartee irribaa kaasanii ka'ee furee aboo soomanni numa laafa soomanuma kana laafaatu nagarre jaa sigalee injiru wanni akkasii ibaadaan akkasii nagarre nuti ibaadaa halkan qaatiraa bulaa guyyaa rafaa oolaa salaata waajibaa irraa rafaa jedhu warri kun warra qixaaxamu warri asrii irraa zuurii irraa rafuu warra dhagaan gartee malaayikaan mataa basheeysitu qabrii isaa keessatti mataa isaa daqiiqaa gootu amma ammatti jechuudha cafeeytu yu'azzab ni azabamaa jechuudha tanaafuu yoo qaatiraa bule zuurii irrattis alaarmii irra godhatee nakaasaa jee salaatee dideebi'u asrii irrattis nakaasaa jee salaatee dideebi'u akkasin rabbi jalaa baasa adaba san jalaa وإلا يوخان نسلاتن سكت صلاة سن تصلاة سن تصلاة كس تبرادم فيت رمضان كمية شرمني يا رمضان كاتا أبا بيني ديبني أبصاوي برباكستان يا رمضان دوبا غرتي رمضان إرا رفتن كا رفني غرتي مال كوبا كبره injiru ati sahabaan akkasin gootu shari'aa keessatti nagare nuti halkan qaatiraa bulaati guyyaa rafaa olaasan waa shari'aa islaamaatti nagare sigale nagara du'a ramadaan cinta wichuudha
lakki hin ta'u jechuun wanni ittiin qabnu soomanni gartee wanni immoo shari'aa keessa hin jirtu eegu jira maaliif sahaabaa gartee halkan qaatiraa bultee guyyaa rafaa oltu nagaranitti salafarraa hin agarre waan akkasii rasuulillah islaam akkasii gaafin ittaantu wanta takka wanta fiskii moomaa jedhanii takkatu jira waan jechuun asiisiyaa fa'aa waan adda addaatiif suufatanii waan kama ramadaan jechuun guyyaa yoo suufatan ramadaan balleessi wanti sun maal jette fiskii jedhanii takkatu jira waan jechuun waa qaamni kan dhukkubeessin dibatanii akka karameellaa meentaa wayii deemuun qofaaf waa nyaatan laphee kana keessa nama guutusa kan jirti immoo suufatan fiskii shiwa maka cubaati wayii an beeku waan kana warra beeku gaafadhu warra beeku gaafadhu inshallah okay galatooma ayya السلام عليكم يا ناني السلام عليكم كم نجا كم جبتني سوري نجا كم ما جت قاعدين تواشي Kaya kung rabat itu si atau nyata yang kuroin rat azara ni. Odo ni rabat itu jiruti odo ni nyata kufin rat azara ni. So kuma sesuatu yang kan untuk bina rat azara ni. Kalau sih di kaya. Karena apa ni kemudian dia ni gali kita. Kalau ni jerawa ni. Kafane ka Abdul Kifte tu difte mi. Wasana rajul. Allah akbar ya awala rabbi Allah akbar ya awala khasa mal nya ki jirta wa nya ki jirtu ime ruza nya ki jirta mo mal sana guys roze akal sana la fajr amre sana la fajr wa ana khafani gudeni Allah akbar je khan mo afani jiru fit khan firat dift sama afani male kasat beraka خلاص وما توجده واس شيء itu bukan saja juga karena rakam nanti Ibrahim Enggak Allahu Akbar siapa nih kamu sih di sana kan tidak kau mana kan aktif terwalsan di karu ini sih pada bapak anjek jelek mal mali me akam je ama misalnya anaknya ternyata juga Allahu Akbar itu awal aja dan Allahu Akbar jenah aye Pasal syahadu an la ilaha illallah jannah rasulullah yo sarka tasbih Soman itu hinjiru ati ada anu ba kamu yang porini wa nya sana kebetulan ini ada anu ba nanti aye ganu hadisa Abu Dawud jira hadisa riwaya Abu Dawud hadis saya jira إذا سمع أحدكم النداء إذا سمع ويتدقى أحدكم تكون كيسا النداء أذان ويتدقى والإناء في يده والكان ركسا جرت يو أنان دقو جرات يو أشربا دقو جرات سيقولي فلا يقضي حتى فلا يدع حتى يقضي حاجته وجه رسول صلوات ربي السلام حديث الألباني سيقول حديثني سيئ تكون كيسا أذاني ويتسنيت أذانمي yoo weelkaan si harka jiraate kubbaayaan si harka jiraate aanan dhugu jiraate sigalee waan si harka jiru jechuun waan lafa jiru miti amma ati saanaan kee lafa jira abbaa keeysan jirtu saanaan kee lafa jira waan si harka jiru waan si afaan jiru ni fixatta azaana gartee soomanni keessa jechuun waan si harka jiru akkasitti Urwata ibn Zubayr akkasi fatwaa godhe sahabaan ergama rabbii الباني كيس فتوى
أما بجاتي براسي تبع ayyee يرى هدوء تتيا لين دكتور بس ما رقم نوافي جوتي تبع لا وانتي لا يرى صونا ممكن أما يرى جاتي راوي تراها yeroo soomana wayita jaartii hojii rafani hello indagaisu assalamu alaikum sirat damsu kenya ga indagaisu sa الراغي دي دين فرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. كيف شيخ؟ طيب الحمد لله. شايفين كواليس؟ أيه. يا صوت اللي في سنتون ده يوم ترى فيدم ده رمضان أبودا. إيه تنو ما فيدم إيه. إيمو دراني سن نرى تشوفني جران. الله جاري يا رمضان أبودا تيجينا تنامو. كتري جولة ما بليان فيا تيجي فيا بيتورا. نسي أمار يبرو كده تجرو جراوي تابوتين إيراجة شكوى كباني. Yesu Muhammad tuh dari mana raka pala aja, dasar raka pala TV kaset sih. Ini kan dari semua raka palu. Ah, saya insyaallah ya. Raka apa kalian bila dong pasti bila mah? Kumo. Kundum fat bil bilam. Kadurani santu dum fat bil bilam. Kata kayak sarong kan dong fat bila mah? Akas. Ayo jalan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.